أبدو نجل كبي كهر سكنتها رو دبرتي واي مجيون تكداوا قوتي سورة نساء ربين مكادو برستاتين سورة بوسيجرة سورة نساء جنان جمدو قبلني يتداوا بلا ترتي يتين واسيرتي ما نجتي إيه سنين اللي تاتون تباني نايسين جري توري مال قدري يوتي الفضل اللي ميجسا سورة نساء ملء وانا ندبتو برور وامدراتي يعني جنان إيه مالك يا عدد بيتا سورة سنكي ستي آية وهي عددني آيان سني اللي مالك جست بيتا مثنى وثلاث ورباع كجلسان عددني يروتاف لم سدي هاي فريتها كايو باقي آية دبرتوني جالتني جدي ويادي سني في بس جرتا آية سنقول دبرتوني جرتني جرت شو ندير كمان يرافق دبرتوني أنا مو مالي رد سيتا سورة نساء كدبرتوا جرا الرجال قوامون على النساء وأنجلو الرجال قوامون على النساء ونجدوا بل أني باين أنو يعني يادو آية كانت الربعين يروتا الرجال قوامون على النساء ويتجدم هم نال الرجرات شو عرب سيو كين تفتي بلشو مالي وانجنا ممكن قاعد يتبلشو ترى ما كديكتاتورة وأنا كذي وهي عدن جدي عدنا كيسة كيتجا قالوا الرجال قوامون على النساء يجون ما نكيست ما نسنكتين آبتون إنسان وان برباطيسو هندا قوتي ما نسنكست اللي عججان إنسان قالوا يا ودك ديكتاتورم ما نسوا هنتين اتقافتهم ما داني أي دقيقة ورد إيرا كلت ما نقرأ سكنتها كينات سين زاد بودكاست زاد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا داوتوتا زاد بودكاست ويا راس سكنتها لما دوبرتوتا كبني ولد بنجر دوغا سكنتها كان دان ترسني جر ويا جني في ساعات جنين اسم بران جني كوني سوا متى سادن دي كبا إن شاء الله ماتش ويا جدمي في ساعتي jedhamee bira akkan dabarre waadaa isin seen akkam nagaa jirtu baga jiraatan isin jecha isin hundinuu sagantaa zaad podcast kana osoo ittiin seenin duratti isin martinuu sagantaa kana namoota hedduu bira akka like share gochuudhaan jalqaba akkasuma immoo namoonni zaad podcast dhaaf keessummaa taatan subscribe gochuu akka hin daganne isin martinuu nu bira dhaabadhaa zaad podcast jabeessaa isin jedha kallatti man gara dhimma dubartootaa jennee sagantaa asiin dura rahmu waliin jalqabnetti isin dabra rahmu assalaamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقينا قاعدين يدن okay by the way sagantaa kan host yookaan ammoo qopheessu rahmudha garuu yeroo baay'ee sagantaa qabannu ana maaliif garuu وامراني سنهم ميدو جريتيكا أي سكنتج لي سكنتها دبرتوتا تاعي هاغوهي وان كان كيسة تعطي لين قودا حفظتو جهيسي هاكين جريتيكا أي قالتهم الفادو أول الرتي سكنتها كان يسين الراتورسيسو كينا نوف كلشا أتلينا كوما جتي نوف كلشا جناني أما بودا نتنديب إن شاء الله تنديبن إن شاء الله قرو والنبي كم كبتو كيو جرحتي زار بودكاست استوديو دوران تلقات ررا إدو قد يسيو أنتري سوا بسني إدو كانت حالة بيجيف تشوداف يرو إيرانو قدتي تري سوا بسني تي كانوا سكنتا أدام كتودن ديني في إن شاء الله أمرا كاسني سكنتا كينت ديبنا سكنتا ون هدو بارسو في برسوتان كون نجرا namoota dabalataas hedduu argataa jirra sagantaan zaad podcast keessa dhiyaatu bal'ataa deemaa jira waan ta'eef akkanumatti abdiidhaan nu eegaa waan sagantaa dabaluudhaaf yaaduu dhabneetii miti wanti hundinuu haala mijataa barbaada waan ta'eef nu garuu haala mijataa keessayyuu osoo hin taa'in haala mijataa hin ta'in keessattiyyuu wantoota hedduu dabaluudhaaf carraaqaa jirra waan ta'eef isin martinuu akka nurraan fagaanne namootaaf viidiyoo keenya share godhaa nu bira dhaabadhaa jennaan galatti mangala sagantaa taasisnu
sagantaa darbe keessatti itti gaafatamummaa haadha manaa xiqqoome irraatu inni baay'ee bal'isni akkasitti irraa hin haasofne har'a waa'ee haadha manaa itti gaafatamummaa isii haadha manaatii fi abbaa manaa haati manaa itti gaafatamummaa haadha manaa abbaa warraa isii waliin qabdu jechuudha. Sanarraa haasofna yookiin ammoo haqni abbaan manaa haadha manaa irraa qabu akkasitti illee hojjannee hin danda'amu har'a san laallaa jechuudha. Dubartiin takka yookaan dubarri takka itti gaafatamummaan isiin guddaa kan irra jiru abbaa manaati. Akkasuma itti gaafatamummaa isirra jirutu yeroo baay'ee isii jannata seensaa itti gaafatamummaan guddaan isirra jirtu kan isiin bahattee jannata seente yoo jiraate itti gaafatamummaa abbaa warraa waliin qabdu yoo bahatteedha. Kanaaf hayyee mee itti gaafatamummaan isiin abbaa warraa waliin qabdu kana jennee osoo hin tarreessin duratti itti gaafatamummaa kana bahachuu keessatti dubartoonni maal fakkaata waan jedhutti haa ta'u. Baay'inaan yeroo ammaa kana wayita ilaallu itti gaafatamummaa akka shari'aan kaahesanitti bahachuun hin jiru jedhee yaadaan akka kiyyaatitti. Maaliifuu jetteeyyuu yeroo bakka wahii dalagaa ture beekta. Bakka sanitti ammoo shamarran irra baay'ee waa'ee mana murtii kanaa irra baay'ee ka himatan abbaa manaa isaanii himachuuf ka dhufan shamarran baay'ee arge. Bakka kanatti ammoo isaan dhufanii hin himatanii yookaan isatu balleessee jedhaniimi. Wanni nu bira yookaan gara gama shamaraa saniin hanqate hoo maalinni jedhamee awwala sirraahuu qaba. Osoo awwala gara himannaa sanitti hin dhufin. Wanni itti gaafatamummaan shamarran amma keessatti baay'ee hin beeknellee hin bahamnellee wanni an jedhuuf baay'inaan waan arge san irraa kaaseeti jecha. Kana wal qabatee dhuguma bultiin yeroo ammaa jiru baay'ee diigamaadha baay'ee laaqamaadha. Wanni kana fide ammoo akkuma yeroo darbe kaasuudhaaf yaallee haati warraa takka abbaa warraa isiitiif yookaan ammoo ilmaan isiitiif wantoota baay'ee itti gaafatamummaa irraa jiran. Wanni kun cheeniidha wal dhaalaa dhufe waan ta'eef jidduutti jenereeshinii wahii jireenya akkanaa jiraachuudhaaf yookaan immoo dhaloota akkanaa kana nu gumaachuudhaaf saaxilamee jira. Dhaloota akkanaa godhee nu hambisuudhaaf nu saaxilee jira jenereeshinii wahii jechuudha. Tokkoffaa barumsa isarraa eegamu barachuu dhabuudhaan nama silaa barsiisuu qabu barsiisuu dhabuudhaan barnoota silaa argachuu qabu humnaanis haa ta'u ofiifis barachuu haa dhabu yookaan immoo qaamni biraatis barsiisuu haa dhabuuti. Jenereeshinii wahii akka bakka tanaan akka jenereeshiniin ammaa kun argamu nu saaxilee jira. Kanaan wal qabatee akkuma rahmuun jettee namoonni hedduun mana murtiitti wal himatanii irra guddaan himannaadha parsantii 90 ol haadha manaatii fi abbaa manaati. Haadha manaatii fi abbaa manaatti wanni kanaan isaan gahee guddaa yoo jiraate obsuma. Wanti xiqqoo mana keessatti namni irra wal dabruu danda'u fuudhanii mana murtiitti kageessan jechuudha. Waan kanaan saaxilamuun jenereeshinii kana baay'ee nama yaachisa. Mee fakkeenyaaf yeroo wal himatan jechuudha. Dhuguma miidhama abbaa warraa isaan miidheen wal himatammoo yoo keessa qoratamee ilaalu baay'inaan wanni jiru maal fakkaata badiima isaaniitiin deebi'anii wanni kun uumamamoo maa'in? Badiillee ta'uu dhabuun hin mala beektaa martuu akkatti waa ilaala waan ta'eef garuu irra baay'een himannaa dhufuu hundi isaatu wal fakkaataadha. Baay'inaan martuu jechuudha. Wanni ani hin dhabamee jedhee yaadu wanni jara dhabamee dhufee jara himachiisee jedhee wanni ani yaadu jiraate parsantii xiqqaadha kan sirriitti dhugamaan miidhamee waan san himachuuf dhufu. Karaa himannaa saniin namni deemu baay'inaan obsa dhabuudha. Haadhaa fi abbooliin kenna yeroo baay'ee fooliin jiraatan hatta sagaleen isaanii ollatti haga hin dhagahamne takkatti jecha waliin jiraataa turan. Garuu rakkoon dhabameeti miti. Rakkoon dhabameeti miti wayita sanillee ka jarra waliin jiraataa turan. Walii obsaniiti irra walii taraniiti dhahamanii deebi'anii waan takka osoo hin dubbatin dhadhaawaa ofii itti dibatanii sukkuumatanii ofii wal sukkuumu akkasitti irra walii taraniiti.
Jenereeshiniin ammaa kun ammoo walii obsuu hin beeku. Wanni guddaan dhabamee jedhee wanni ani yaadu obsuu. Haala yeroo ammaa qabatamaan ilaaluu keessatti namoonni hedduun bultii ijaaratanii osoo ji'a 2 ji'a 3 ga'e namoonni wal himatan jiran, namoonni wal gadhiisan jiran, namoonni wal talaakan jiranii ji'a 3 ji'a 4 keessatti. Waan kana Torbaan illee hin jiru. Torbaanitti? Shoo? Keeda. Guyyaa torbatti moo? Torbaan ji'a takka hin jiru. Okay. Jechuun waa wal fuudhanii fakkaatu beekta kanarraa harka wal qabatanii waan galan fakkaata. Torbaan akkasuma beekta. Walumaa galatti iyyuu asaa deebinu gara maatii tokkotti deebinu nama wal fuudhes fuudha yookaan ammoo eega wal fuudhanii bultii ijaaratanii booda bultiin kun eega ijaaramee sadarkaa ijaarsa bultii irra gahee maatii ta'uu eegalee booda haadha warraa tanarra itti gaafatamummaa baay'eetu jira jedhaa jirra. Yaan namaan deema fuudhee bakka biraatiin nu dhaqee yeroo as deebinutti garuu itti gaafatamummaa isii akka hin baane wanni isii godhe maa inni jenne yoo sammuu keessa of oofne waan baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni haadha warraa takka tokko abbaa warraa isii toorata. Abbaa warraa isii eega fuudhee jalatti horataa jechuudha. Lammaffaa ammoo warra isiittu isa jalatti horata. Obsi kuni mana keessa qofa natti hin fakkaatu. Yeroo baay'ee namoonni lamaan osoo wal jaalatanii sababa maatii isii haa ta'u sababa maatii isaa ibidda tokko yoo ka'e bishaan yoo xidhan hin dhaamu. Yeroo yoo beenzilatti naqan hin bal'ata. Nam tokko yoo aare yoo gara isiitii namni ibiddatti naqu jiraate maatii isii keessaa sila haati jalatti horachuu qabdu yoo isiin ibiddatti abbaan isii jalatti lolee horachuu qabu achi jalatti akkasiin achi hin baane. Baay'isoo dubarri takka eega manaa baatee abbaa warraa jala jiraatte achumaan bareeddi. Achuma bareeddi ture. Maatiin isiillee achitti dhiibbaa irra geessuu qaban ture. Waan sun dhabamuun abbaa warraa obsa fixachuun haati warraa obsa fixachuun akkasuma namoonni duubaan jiran achi jalatti loluu dhabuun dhiibbaa irratti geessuu dhabuun gaa'ila yeroo gabaabaatti diigu kana waan fide natti fakkaata. Itti gaafatamummaa isii akka hin bahanne itti gaafatamummaan guddaan akkasii irra jiru san akkasiin yaadanne waan isii godhe natti fakkaata. Maal jettaati? Inni illee dhugama. Wanni guddaan garuu ani akka dhabame jedhee wanni ani yaadu hoo jiraate beekumsa dhabuudha. Hatta warri yoo wanna kana dhiibbaa duubaan hoo itti godhan taate isin beekumsa qabaannaaniin ilmi diinii yookiin qabaannaaniin waan kana jara yoo hatta gorsuu hin dandeetti. Maatii isii kana guutuu diiguu irra jecha haadhaaf abbaa isii saniyyuu gorsitee dhiibbaa irra geessisuu hin dandeetti. Warruma dhiibbaa irra geessuun iyyuu beekumsa fi kanaan gorsitee deebisuu dandeetti jechuudha. Seenaa wahiitu jira beektaa. Seenaa sana irratti abbaa manaattu haati manaa jalaa du'e. Yeroo baay'eef taa'ee hin fuune. Saa abbaa balumaa fuudhuu diddanii jedhanii gaafatanii. Wayita jedhanii gaafataniin kana ta'a akka isii hin argadhu kaa jedheen. Ta'a akka isii hin argadhu erga jedheeni booda taatee isiin wayita isiin jirtu. Naa taate keessaa takka isinitti haa himu jedheen. Yeroo wahii walitti aarree inni itti aaree mana ari'eenii deemi galiin irraa jedheen. Gara mana haadhaaf abbaatti galcheen jecha. Erga galcheenii booda xiqqisho eega ture booda haadha manaa isaatii hin yaadeenii galfachuu qabaa waan jedhu wahii sammuu isaa keessa dhufee haadha manaa isaa kana galchachuuf gara mana isaanii deeme. Wayita mana isaanii deemee balbala dhadhahu dhuftee isitu balbala jalaa bane. Balbala eega jalaa bantee booda harkaaf mataa dhungattee gurratti hammatteenii gurratti jecha akka ittiin hin nyaatii dalagaa deemtee ani isin bira dhufe jedheeni waan ta'ee ittiin himin hin beekanii jettee. Kanaaf dhufe jedhanii. Maashaallah. Walumaa galatti iyyuu wanni waan san godhe beekumsa. Beekumsa. Garuu beekumsi illee barbaachisaadha. Haadhaaf abbaan illee dirqama obsa qabaatanii nama jiran jalatti horachuun barbaachisaadha. Kanaan alatti ammoo namni kamiyyuu akka yaadutti namni kamiyyuu beekumsa biratti illee baay'isoo beekumsa qabaataniif qofa gahaa miti. Beekumsa qabaachuun akkuma jiru ta'e obsi kan kee beekumsa keetii gadi ta'uu danda'a. Osoo beekumsa qabdu obsi kan kee siin injifatee yookaan obsa dhabdee
amalli keessi injifatee waan baay'ee keessi nu dandeetta. Kana biratti garuu qaruutummaa yookaan ammoo mala jedhan tokko mala ittiin jireenya ofii kan oofachuu danda'u abbaan isaatii qabachuu qaba. Tokkoffaa mala yeroo jennu akkamitti oofachuu danda'a waan jedhu ofii isaatiif gaafachuu jireenya ofiiti waan ta'eef walumaa galatti iyyuu nama jireenya kan keessatti haaraa dhufe kana abbaa warraatis haati warraa kan itti dhayites malaan akkamitti jireenya ofii kan oofachuu qaba jedhanii tokkoffaa ittiin bulmaata illee kaachuu danda'anii isaan lamaan jechuudha. Beekumsa isaanii irratti haa ta'u mala jireenya irratti haa ta'u jireenya malaan illee oofu beekumsa illee osoo hin barbaadin maaliif abbootiin keenya baay'een osoo barnoota hin baratin mala jireenyaa qofa haawwata isaanii abboota isaanii irraa dhaalaa dhufanii waliin jiraataa turan jechuudha. Ammaaf yoo as deebinu dhuguma haalli jenereeshinii kanaa waan nama yaachisuun waan baay'ee keessa babbaanee tiktii godhee xiqqoo hin bira taraa jirra. Inshaallah bal'inaan deebinee waan baay'ee keessa deemnee haasa'uu dandeenya. Haala qabatama yeroo ammaa jirullee waa'ee fuudhaa fi heerumaa irratti jechuudha. Garuu amma itti gaafatamummaa haati warraa abbaa warraa irraa qabdu jennee kaane waan ta'eef achumaan waan jireenya kana namni itti gaafatamummaa kana hin bahin maal akka ta'uu danda'u keessa babbaaneeti. Taasaa deebinu amma haati warraa takka abbaa warraa irraa itti gaafatamummaan isii irra jiru maa inni ka isiin bahachuu qabdu ka jireenya isii gadhaabuu danda'u ilmaa isiittis taruu danda'u jechuudha. Itti gaafatamummaa haadha warraa irra jiru yoo ilaalle baay'eedha guddaadhalli. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam sahaabaa takkaan zawjuki jannatuki wa naaruki jedhanii ni jiran. Abbaan manaa kee jannata keetis azaaba keetis yookiin jahannama keetillee jedhanii. Yaa karaa keessaa filattu isitu beeka jecha. Yookaan sababa isaatiin jannata seenti yookaan sababa isaatiin ammoo azaaba seenti jecha. Itti gaafatamummaan haadha manaarra jiru tokko abbaa manaatiif tole jettee ajajamudha. Abbaa manaatiif tole jettee ajajamuun isii ammoo sababa jannata ittiin seenuu isii ta'a jechuudha. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam hadiisa biraa keessatti illee akka jedhan إذا صلت المرأة كمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. كنين كيسا سببني توكيتشي يسين جنة اتكارتين سينو توكو كتاون سبب جارسي يسين يكين أبا والرئيسي تف أججموتي أجا وإذا أطاعت زوجها وأبا والرئيسي تف أججمتي سبب جنة التنسين سنو كبر بادي فلتي سينتي جرى الرسول صلى الله عليه وسلم تقافتهم من توكو كاتيجرو عمو تولي جوتشو ولين اجتي عبا وراتي في هذا والراجل دجر ايقودن دورا وان حتى أبا في هاريسي ما هنتان اجتي عرف أبا اجتي جرى لمان جدو جروسان باستي himu hin qabdu jecha sattaruun dirqame. Qur'aan irratti Rabbi subhanahu wa ta'ala فالصالحات قانتات حافظات للغيب إسانن غغارين dubartoota gaarii jechuun warra abbaa manaatiif tole jedhan حافظات للغيب bakka inni hin jirretti ammoo warra isa tiisan warra abbaan manaa hin jirretti isa tiisitu jecha qabeenya isaa irratti illee nafsee isii irratti illee katiisituun amaana kee eeggattu. Hadiisa biraa irratti illee rasuulli sallallahu alaihi wasallam akkuma jedhan irra caaltu خير النساء التي إذا نظرت إليها أسرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا جبت عنها حفظتك في مالك ونفسها. الرجال دبرتي جتشون هو ويتأتي لالتو تسيقم مجيفتو ويتأتي أججون تسيف أججمتو كين أواتو تسيف إمرا ويتأتي براديم كين بك برا إني دلقاها تأو هم براتي في بك برا هو براديم
qabeenya isaatii fi nafsee isii keessatti illee ka isa tiisitu jechuudha. Iccitii eeguun illee waan guddaadha abbaa manaatii fi haadha manaa jidduutti jechuudha. Waan isaan akka hin diigamne taasisu keessaa tokko. Akka bultiin sun hin diigamne. Okay, agammaatti bal'istee keessa deemtee ibsaa jirta. Waan lama keessaa qabadhee jira. Tokkoffaa abbaa warraa jechuudha, hawwaachuudha. Inni lammaffaan ammoo amaanaa jidduu jira lamaanii jiru. Sirriitti tiisuudha. Qabeenya isaas haa ta'u, maqaa isaatis haa ta'u, ardii isaatis haa ta'u, waan maraa icciitiidhaan qabachuudha jechuun waan jira lamaan jidduu jiru. Hayyee kan biraa. Kan biraa akka dabalataatitti waajiballee ta'uu baatu. Maatii abbaa warraa kabajuu. Maatii abbaa warraa akka maatii isiititti ilaalu kabajuun dirqama jechuudha. Dirqama moo sunna? Garuu jireenya kamiifiyyuu akka jireenya keessatti waan kanarratti maatii isaa kabajuu qofaa miti. Maatii walii kabajuu. Amma waa'ee dubartoota waan haasaa jirruuf dirqama kunniin karaa lamaanitti barbaachisaadha. Amma waa'ee dubartoota irraa haasaa jirra waan ta'eef sababa sanii isirratti deebisee malee karaa lamaaniifiyyuu dirqama. Ay kabajuun jireenya walii eega waliin jiraataa jiru namni wahii maatii walii kabajuun dirqama. Kanarratti seenaa takkatu jira. Waa'ee warra kabajuu irratti, warra isaa kabajuu irratti jechuudha. Abbaa haadha manaatii fi abbaa manaa wahiitu jira. Jara kana bira haadha abbaa manaa tanaattu jira. Haati tuni sirriimatti umriidhaan nama deemee dulloomanii jiranii ilma ta'ee ilmi kun haadha isaa tana baasee gatuu barbaade. Haadhuma isaatii garuu hin jibbee itti dulloomtee baasee ni gatuu barbaade. Jaartii isaatiin itti himee kottu fuudhiitii gammoojjii keessatti bakka namni hin jirretti fuunee gannaa jedheen jaartii isaatiin. Jaartiin isaa tole jetteenii walumaan qabatanii deeman. Haadha isaa qabatanii deemanii gammoojjii jedhame keessatti gatanii biraa dhufan. Wayita gatanii biraa dhufanii inni taa'ee boqotaa jira. Ilmaan isaa boqotee booda ilmaan isaa waliin taphachuu barbaade. Mucaa keessan naayami jedheen. Mucaa keessan naayami yoo jettu mucaan kee hin jiru jettiin. Maal ta'e rifatee ol ka'ee maal ta'e jedheen. Bar haadhatee biratti dhiisee dhufee jettiin. Jaarsi wayita dhagahee ni rifate. Akkamitti ilma kiyya achitti gatta jedheen. Akkamitti ilma kiyya achitti gatta jedhee itti hillooleen hin arrabse. Isiin illee wayita kana suutuma jettee bar inni illee bor akkasii godhuun isaa hin oolu saniif achi gatee ni dhufee jetteen. Haadha manaa aqlii qabdu. Akkamitti haadha manaa aqlii qabdu innaan? Hin jennaan. Waliin fuutee fidde. Isuma karaa irraa deebisuu fi akkanallee godhaa jirtuuf. Wayita kana rifatee bakka sanitti deebi'e. Bakka san namni hin jiraatu achi keessa jiru bineensa qofaa waan nama nyaatu qofaa haga ammaatiyyuu turanii jedhanii fiigaa dhaqan sodaatanii wayi waa nyaatanii bineensi wayii wayi nyaataa jedhanii sodaataa deeman deebi'anii wayita deebi'an haati isaa kun ilma kiyyaa jettee mucaa kana of jalatti akkanatti waraabessi nyaachuuf marsee hammattee jirti mucaa kana. Akka waraabessi hin nyaanneef jettee jechuudha. Wayita kana ilmi hin dhufee hin argeenii hin rifatee inni illeen. Haati waan takkaa quba hin qabdu haga ammaa. Waa bahiin fuuna fa'aa jedheen waan inni deebi'u fa'aa seetiisiin. Waan ittiin himne achuma kaanii waan ittiin himne. Wayita kana haadhaa fi ilma isaallee fudhatee gara manaa deebi'ee jechuudha. Jaartiin tuni lamaanuu walitti deebistee moo hin deebisneere? Deebistee amma jennaan.
Aqlii qabdu. Kanaafiyyuu maatii walii kabajuun zaman ammaa kana keessatti ilmi ofii ilmi haati tun dhalte jibbeeni alatti darbuu miti sila kabeekamu wal faallaadhaan faallaa ture sila garuu akkan aqlii qabdu tun ammoo inni yoo karaarraa dab karaarratti deebistee dhuguma yaadota ramuun kaafte keessaa haati warraa maatii isaa kabajuun jireenya isaanii fooyya'aa yookaan ammoo jireenya isaanii gaarii jiraachuu keessatti gahee guddaa qabaa jechuudha. Kun ergaa namoota haadha warraatii fi haadha ofii qabu. Isin namticha dhiiraa yookaan ammoo isii abbaa warraa haadha ofii qabutti heerumte. Isin yaa ta'u ergaan kun nama ofiitu maal jedhe seeta? Nama dhukkubsate nama guddaa gaafachuu dhufee anis achi jira ture yeroo sanatti. Maal jedhee gaafate seeta namni dhukkubi kun namni guddaan kun jechuudha. Abboo eessa jirtaa eessa jiraataa jirtaa jedhee gaafatan. Yeroo kana manuma warra soddaa kiyyaa jira. Mucattiillee achumaa fuudhee achuma warra san bira jiraataa jechuudha. Achi jira manuma san galaan haga amma achuma galtaa'ee amma hagam geettee haga achi galaa jirtu haga mana san jiraattu hagam geetteena waggaa 3 gahee jedheen. Waggaa 3 muluu achuma jirtaa'ee achuma jira. Hayyee waggaa 3 kana situ isii horatee moo isitu si horatee jedhani. Ani maal isii horadha isitu na horatee jedhi. Mee akkamitti si horattee jedhani. Ofii kiyyaa dhagahaa ture baay'isee. Mee akkamitti si horattee jennaan deebii isaatu baay'ee na ajaa'ibe. Jechuun deebii akkasiin eeyne ture. Wanni haadha isii biraa bahu na biraan gahuu jedhe. Wanni ana biraa bahullee haadha isii biraan gahuu jedhe. Iccitiidhaan jidduma kanatti isima keessatti hafaa'edha. Yoo waa wahii lolee aaree jedhe isii bira citaree haadha biraan gahuu jedhe. Ufuma keessatti hambistee jedhe. Haati illee yoo loltee waa wahii aartee ana arrabsuu barbaadde yoo waa jette isii biraa isin taruu jedhe. Akkasitti isiin hagammaa na horattee mana san keessa jiraa jedhe. Dubbiin kun keessaa xiillaadha. Dhuguma haati warraa akkanatti abbaa warraa horachuu danda'u jechuun waan guddaadha. Silaa waa inni gochuu qabu ture. Namoonni waan kana dhageettan martinuu waa maal jechuu akka barbaade isinii gala. Namni tokko haati san ta'e yoo haati isaa yoo lolte bultii san diiguufi miti ka isiin loltu. Mucayyoon tun haaroo dhufte tun haati manaa tuni wanni isiin maatii sanii wal loltuuf bultii ofii diiguu yaaddeetii miti yookaan haadha san arrabsuu barbaaddeetii miti. Normaalii qabannaan jidduu kana jiru isarra jira. Itti gaafatamummaa isaatti hir'ina qaba yeroo baay'ee bakka kanatti jechuudha. Namoonni baay'een waan kana wal sodaachisan. Jaartii tantee fuudhaan haadha tantee biraan jiraachisan waliin jedhan. Nama sodaatama. Hin sodaatan. Maaliif itti gaafatamummaan kun waan lafarra guutee itti gaafatamummaa hanqinni itti gaafatamummaa kanaa waan jiruuf namoonni baay'ee wal dhabbiin gurguddaan jidduu kanatti argamaa jechuudha. Wanta kun barumsa guddaa isiniif haa ta'u jedhee asuma irratti dhaabna. Waa'ee haadha manaa abbaa manaa irraa haqa isin qabdu jechuudha. Amma sagantaa kana bal'inaan inshaallah qabannee itti deebina jedhee yaada. Mee sagantaa har'aa keessatti sagantaa lama qabannee dhufne tokko itti gaafatamummaa haati warraa abbaa warraa itti gaafatamummaa haadha warraa irra jiru. Akkasii maatii kana keessatti itti gaafatamummaa haadha warraa irra jiru ka abbaa warraa jechuudha. Itti aanee ammoo haadhaa fi ilmaan. Haati takka ilmaan akkamitti qopheessuu dandeettii akkamitti qopheessuu qabdii haala kamiin qopheessuu qabdii jedha. Yaadichi kenna guyyaa har'aa rahmutti fufi. Haadha fayyada jennu waan baay'ee dubbanne keessaniif. Haati itti gaafatamummaa haati warraa itti gaafatamummaa abbaa warraa bahattee ka ilmaanii bahachuun ittiin ulfaatu. Baay'ee itti salphataa deemaa jechuudha. Waanuma abbaa warraatiif isiin gootu santu ilmaan irratti illee mul'ataa deemu. Ilmaan illee sanuma fudhataa deemanii sanarra guddataa san barataa deeman. Haati itti gaafatamummaa guddatu itti jira. Dhaloota haaraa oomishti. Al-ummu madrasatul awlaa jedhanii madrasaa jalqabaati. Madrasaa jalqabaati. Madrasaa jalqabaa sun ammoo ijoollee kanneen barsiisuudhaaf itti gaafatamummaa guddatu itti jira. Itti gaafatamummaa sanniin ammoo bahachuudhaaf kan tokkoffaa barachuu
qabdi waa'ee diinii isiin illee beeytee ilmaan tanii beeksisuu qabdi waa'ee diinii qofaa miti ilmi ka dunyaallee waan hunda keessatti madrasatul uulaa jechuun beezii barnoota yookaan immoo waan ilmaan tuni malatti qabatanii gadi ba'uu qabantu jira. Fakkeenyaaf afaan hiikkachuu fakkeenyaaf quraana rabbiitiin afaan hiikkachuu akka quraana rabbii qara'aniif ammoo harfiidhanii afaan hiikkachuu jira. Baay'ee manza tokko yoo siin ijoolleen daa'imummaa isaaniitiin assalaamu alaykum siin jedhan maashaa Allah Allahu akbar kun ammoo waan gammachiisa waan maatiin dhiibbaa maatiitu bakka isaan geessa malee ijoollee tokko agartaa ammoo yeroo mana isaanii seenan kasirban agartaa waan madaaluu dandeetta baay'ee kanarratti manni madrasaa jalqabaa ta'uu beeysu akkasuma immoo ijoolleen waan maatiin irra jiran ijoolleen guddisa fakkaatti jedhama. Guddisa akkasiin fakkaatu akkasiin mul'isu namni wahii dhufee mana dhufee salaama gaafatee oseen abbaa waliin dhufan salaatuu barbaadee namtichi salaatuu barbaadeeti mee sidaajaa barbaadaa jedheen mucaa xiqqaa waamee deemsi sidaajaa fidii kottuu jedhee ergaan maa abbaa eedaggahee jedhan kuni maal mul'isa beektaa abbaan kun akka nama salaate ta'u mana sanitti yeroo idaa qofa salaatame yeroo idaa qofa akka wannoon suni irra salaatamu mul'isa. Sidaajaan suni yeroo idaa qofa akka bahu mul'isa jechuun maatiin sun maatiin salaate ta'u mul'isa jechuudha. Ijoolleen madrasaa jalqabaati jechuun maatiin suni akka salaataa hin jirree fi ijoollee tana guyyaa idaa qofa salaanni akka jiru amansiisee jira jechuudha. Aada ol guddatanii yoo baratan malee. Madrasaa duraati jechuun waan hunda keessatti baay'ee jireenya ijoolleen gabbaatu keessatti afaan hiikkannaa irraa jalqabee wantoota baay'ee qaba jechuudha. Kana keessatti wanni maatii tokko gorsuu yoo jiraate jalqaba irratti yeroo ijoolleen of beekaa dhufanitti afaan isaanii wantoota kanneen akka banatan gochuudha. Bismillah, maashaa Allah, subhaanallah, salaamu alaykum wantoota islaamummaa isaanii calaqqisan kanaan osoo afaan isaanii hiikkatanii jechoota gaggaariidhaan afaan isaanii osoo hiikkatanii jedhee yaada. Kan biraa immoo ijoollee baay'ee maqaa isaanii gaafatanii maqaa isaanii yeroo gaafattu hiikaa maqaa isaanii ammoo beekan. Yeroo baay'ee waan san baay'ee xiinxalaa tureen gaafadhaas ture ijoollee baay'ee osoo hiikaa beekuu ittiin himuun an ofii kiyya jechuun maqaan kee hin eebalu hiikaan isaa beektaa hin beeku jedha. Amma tana galiiti. Anu fi kiyyaa jechuudha. Amma tana galee akka mana geetteen haadha tantee yookaan abbaa kan kee bira geeti maqaa kiyya hiikaan isaa maayinni dhiigaafadhu jedheen. Maaliif ijoolleen maqaa san laalaatti guddatan jechuudha. Abdiitti horaa deema. Dirqama ijoollee maqaa gaggaarii itti baasuun rabbiin biratti illee maqaan yeroo guddaa jaallatamu Abdullaahii fi Abdurrahmaan jedhama. Maqaadhaan akkasii saniin itti baasuun ammoo jaalala rabbii argachuu ta'a jecha. Waa'ee maqaa jennaan waa'ee dadhee gaaf tokko mana namaa wayii deemeeti mana firaa wayiiti dhaqee mucaa tokko achitti arge daa'ima tokko ol fuudhee dhungadheeni sila maqaan isaa eenyunnii jedhee gaafadhe rijaalii naan jedha. رجالي ما شاء الله جنان الرجال قوامون على النساء جنان مكوسي أنا كزنان واجت هذه أكمل جنان رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله نجد ما شاء الله سربرايز نقولي والله ما شاء الله أنت تقواموني سنكوف يا دتني ميرسي ما شاء الله هذا صالحة ويتتاتو هذا برتي وتاتو أكاسي هاتي والله اتقافتهم ما قدت التجرى هذا يتجنو نمني شمرتي كميو هذا ما ربين فطرة كيسكاي ما كيسكاي أبو ما أمو يرودان برتا ماديو هذا تكوي namni shamara kamiyyuu kaa durba kamiyyuu itti gaafattu haadha ta'uu fi ta'uu jettiin hin jibbasiin hin jirtu.
haadhummaa fixraadhaan rabbiin immoo keessa kaahee jechaa dubartoota keessa. Haadha ta'uudhaaf qophaa'udha. Isaan irratti ammoo irratti barachuun leenjii kennu. Leenjii mana keessaa. Haadharraa dirqama ijoolleen guddisa fakkaatti osoo ta'u akka aadaa Oromoo tokkotti illee wanni jedhamu jira. Haadha laalee intala fuudhi wanni jedhamu tokko illee jira. Haadha laalee intala fuudhi jechuun intalti haadha fakkaatti jechuudha. Akka haatitti guddisti deemti jechuudha. Yoo haati keer hin godhin yoo haati jireenya ofii keer hin godhin mucatti illee jireenya isaa keer hin godhu. Keerlasiidha jechuudha. Dhuguma akkuma ta'e jedha akkuma ta'e jalqaba irratti jettee itti gaafatamummaan isiin abbaa warraa irratti baattu ilmaan isiitiif sirriitti bu'uura. Kanaafiyyuu haati warraa takka itti gaafatamummaa abbaa warraa sirnaan baachuudha. Kan isiin achirraa baattu ilmaan isii fi illee fayyada. Isiin ammoo yeroo ilmaan isii argattirraa kaatee moggaasa maqaa irraa ka'ee afaan hiikkatiinsa isaanii irraa ka'ee abbaan hojiidhaaf ala keessa olee galuu danda'a. Namni mana keessa jiru isiidha. Isiidha namni mana keessa oolee ijoollee tanaa waliin oolu. Waan isiin barattu waan isiin dubbattu beezii namni ta'uuf isiidha jechuudha. Kanaafiyyuu haati kamiyyuu haawwanni kenna kamiyyuu ijoollee tisan yeroo dhalatu irraa kaatee tiriitumantiin keessan guddaa ta'uu qaba. Yaadni keessan ijoollee isin irratti guddaa ta'uu qaba. Yoo haawwanni gahee isaanii sirnaan baatanii ijoollee tana bakka kanaatiin gahuu qaba. Mucaan kun mucaa kiyya kana ta'uu qaba. Osoo wanni kun maal akka ta'e beekaa? Osoo ilmaan hin argatin dura. Qophaa'aa ta'anii taa'uun dirqama jedhee. Tanarra seenaa wahii yaadadhee. Seenaan sunis seenaa namoota lamaa wahiiti. Najmuddiin jedhama. Yeroo baay'eedhaaf osoo hin fuudhin taa'aa ture. Obboleessi maaliif hin fuune? Najmuddiin kun Amiira. Amiira wayita sanii keessaa ture. Ijoollee umaraa'otaa eebalu sitti fuuna sitti hafuunu jedhaan inni hin dida sunniin naa hin ta'anii jedhee ni dida yeroo mara. Akkamtu sii ta'aree jedhee gaafataan. Ta'ana harka kiyya na qabdee gara jannataa na geessitu. Ka ilmallee saaliha naa deettee ilmi kiyya sun Beetal Maqdisiin bilisa baasu jedhee lafa kaa'atee ture. Ta'a akkasii saayinsaa argattanii jedhan. Itti qalladeen. Abdii murachiiseenii akkasumatti osoo jiranii gaafa wahii ustaaza isaa bira masjida dhaqa. Masjida wayita dhaqu kanatti ustaaza isaa kana intalli wahii maggarajaa keessaa hiyyaamteenii sila wayita waliin haasahan sheeka kanaa fi intalli kun wayita waliin haasahan inni hin dhagaa. Sheekni kun intala tanaan akkana jedhaan. Sila namoonni ansi ergisanii maa deebistee akka isii fuudhaniif itti ergee ijoollee amiirotaatii aangoo gurguddaa irra nama jiru ustaazni kun intala kana akka fuudhan itti ergee intalli tun hin didde. Hin deebistee. Maaliif diddee jennaaniin jarri warra dhugama warra aangoo qabu warra maallaqa gurguddaa qabu garuu anaanaa hin ta'anii jetteen. Maasii hin taane ati akkam barbaaddaa jennaaniin isa harka na qabatee jannata na geessu. Isa ammoo ilmaan Saalih irraa argadhee Beetal Maqdisiin bilisa baasanii jetteen. Awwaluma lafa kaahattee himmaa guddaa qabaachuun erga ilmaan qofa argatanii ta'uu hin qabu. Gaafuma awwala ijoollee tana tarbiyaa martuu dhaalaan argataa deemu waan ta'eef ijoolleen tun xixiqqoo wayituma ta'an irraa waan kana barsiisaa deemuun himmaa gurguddaa akka qabaatan taasisuun dirqama. Warra kanneen irraa ammoo eenyu akka bahee beektaa? Salahaddin Alaayyuu. Nama Beetal Maqdisiin bilisa baasee jechuudha. Himmaan akkanaa kun jalqabumarraa. Himmaan maatiin jalqaba qabatee taa'u tokko gaafa ilmaan argataniif ammoo ifee mul'ata jechuudha. Ilmaan irratti appilaayi ta'a. Jechuun maatiin tokko yoo ilmaan akkamii akka argachuu barbaaduu fi ilmaan akkamii akka argachuu qabu yoo awwala mari'atee lafa kaayate gaafa argatu himmaa saniin gahataa jechuudha. Garuu eega argatee illee namoonni waan akkasii yaadan jira. Garuu
gahee maatii shoora olaanaadha. Ajjeesuu irrattis kaasuu irrattis keessattuu gaheen haadha. Dubartii barsiisuun hawaasa guutuu barsiisuudha. Addunyaa guutuu barsiisuudha. Dubarri bakka jirtutti barumsa ofii barachuu qabdi. Barnoota lachuu barachuu qabdi. Ka diinittis barachuu qabdi. Keessattuu ka diin irratti fookas gochuu qaban. Hawaasa shamarran barsiisuun hawaasa barsiisuudha. Shamarran barsiisuun biyya barsiisuudha. Namoota gurguddaa seenaa keessatti addunyaa kana gubbaa ifanii yeroo ammaa kana mul'atan seenaan isaan ibsee addunyaa kana guutuu guyyatti addunyaa kana guutuu biyya maqaan isaanii keessatti hin dhahamne akka hin jirretti namoonni kunniin martinuu ka gaara ta'anii mul'ataniif ka goobana ta'anii ifaniif ka akka urjiitti maqaan isaanii calaqqisuuf maaliif sababa haadha isaaniitiin bakka guddaa gahaniif. Keessattuu abbaa malee guddisuu waliin. Abbaa malee guddisuu waliin. Yaada kun yaada mataa kiyyaati. Yeroo baay'ee waan ija kiyyaan argaa ta'u yookaan ammoo atillee quba qabaachuu dandeetta. Haawwanni yeroo baay'ee aarsaan kafalan. Aarsaa guddaa kafalan. Aarsaa guddaa haawwanni kafalan keessaa kan yeroo baay'ee na ajaa'ibummaa inni seeta. Abbaan warraa ilmaan irra gatee bira amri ta'a yookaan ammoo gara fuula rabbii deema. Miidhama dura deemuun beekanii abbaa warraa gaafa biraa deemutti irra hedduun haawwata ilmaan kiyya akka hin facaane jedhanii ilmaan isaanii akka hin facaaneef qofa yaaduudhaan ilmaan 3 ilmaan 2 qofa kan qaban ilmaan 4 5 qofa kan qaban jechuudha. Ka eega abbaa warraa sun irraa du'ee heerumanii jireenya biraa jiraachuu danda'an of qabanii ilmaan kiyyatu faca'aa jedhanii jireenya ulfaataa eega abbaa warraa irraa du'e jalqaban ilmaan isaanii galmaan gahachuudhaaf haawwata baay'ee kaasuu dandeenya jechuudha. Isin martinuu namni martinuu naannootti biyya biyyatti namni isin beektan jiraachuu danda'a. Garuu ani faallasanii haati warraa irraa duutii abbaa warraa jechuudha. Yoo akka dullummaa keessa jiraate malee yeroo baay'ee haadha biraa fuudhee carraa ilmaan dullummaan illee hin dhoogu garuu. Dullummaan hin dhoogu garuu. Dullummaa hin dhoogu garuu kan isaa yoo saalfatan jedheeti. Abbaa warraa irraa duute abbaa warraa ilmaan kiyyaaf jedhee ilmaan kiyyaa maachi akka isaan hin facaaneef jedhee nama jaartii biraaf fuudhuu dhiisu hin jiru. Yoo jiraate illee xiqqaadha baay'ee. Bakka haadha ilmaan isii adda guddiftuu sanitti Rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni jalqaba jannata seenu rasuulaami. Garuu ana dura nama jannata na dura seenuuf deemu hi arge jedhan. Dhaabsisee ati maaliin jedhanii gaafatanii. Ani bar yatiima guddisaa ture. Qa'attu alaa ayitaamillee yatiima san guddisuuf jecha heeruma isii dhiiftee babbareechisuu dhiistee yatiima san qofa guddisuuf umrii kiyya fixee jettiin. Hatta yatiima guddisuun sun rasuula waliin walqixxee jannata seenuu yookiin ammoo rasuula iyyuu dursitee akka seenuuf wayi. Innaa warroota akkasii saniif wallaahi kabajaa guddaatu mala. Kanarratti namoonni baay'ee yaada keessan kaa'achuu dandeettanii garuu wanni kun faaktiidha jechuun waan lafa jiru. Mee isin martinuu bakka tanarratti yaada keessan kennadha. Dhuguma abbaadha moo haadhatu irra aarsaa kafala ilmaan isaanii walitti qabamuudhaaf. As biratti ilmatu abbaadhaan haati tiyya kijibduudha jedhiin. Haati isaa duutee jirti. Haati tiyya bari hin kijibdii jedhiin. Haati tiyya ta'ammaatuun ammoo dhugaa dubbatti jedhiin. Maaliif akkana jettee jedhee gaafateen ilmi kun. Haati tiyya bar wayita awwaa balleessu hin tumamtaa taa'e naan jetti. Garuu hin gootu. Garuu nan tumtu. Haati tiyya ta'ammaatuun ammoo hin jetti hin gooti. Kinoo haga ammayyuu homaa osoo nyaatiin jiru. Yaada kenna guyyaa har'aa keessatti tokkoffaa haati warraa abbaa warraa waliin itti gaafatamummaa isii qabdu isirra jirudha. Akkasuma immoo itti gaafatamummaa ilmaanii isirra jirudha. Haala qabatamaa yeroo ilaallu ammoo wanni baay'ee waa yaachisaa ta'ee nu mul'ateef baay'ee keessa deemnee waan baay'ee isin laataa jirra. Sagantaa
dheeraa qabannee guyyaarraa sagantaan kun dheeratee jira. Sagantaan kunis inshaallah yeroo ta'an irratti ka itti gaafatamummaa haati ilmaan irraa qabdatti deebina yaada. Maaliif yaada baay'ee osoo qabnu sa'aatiin jala deemaa jira. Kana taasisuudhaan inshaallah itti gaafatamummaa dhimma dubartootaa eegajjandee kan dhimma dubartootaa baay'eedha waan lakkaa'amee dhumatu miti. Maaliif dubartii jechuun hawaasa jechuudha. Dubartii jechuun anaa fi sii jechuudha. Hawaasa tokko madaaluudhaaf haala dubartii keessa jirtu ilaaluun gahaadha jedhama. Hawaasa tokko madaaluudhaaf biyya takka madaaluudhaaf addunyaa amma keessa jiru madaaluudhaaf haala dubartiin keessa jirtu ilaaluun gahaadha. Kanaafiyyuu dubartii keenya akka isaan qajeelanii fi akka isaan wal qajeelchaniif leenjii isaan barbaachisu kennuu fi haala qabatu karaa bakka jiru maraan TVdhaan isaa ta'u karaa sooshaal miidiyaadhaan isaa ta'u akkaataa isaan karaa sirnaatti deebi'an gahee keenya baachuun hundi keenya yoo dirqama keenya maal jetta? Kabajamtoota daawwattoota Zaad Podcast guyyaadhaa waa'ee dhimma dubartootaa jennee qabannee kan dhufne keessatti wantoota baay'ee kaasne gorsas seenaas wantoota hedduu isin biraan geennee jira. Inshaallah torbaan dhufu yeroo itti aanu sagantaa itti aanu irratti waan baay'ee akka isin biraan geennu abdii qabna. Sagantaa bareedaa, sagantaa ajaa'ibaa, sagantaa Zaad Podcast bifa mariitiin as rahmu waliin taanee sagantaa torbaan isin biraan geennu waan ta'eef akka hin banne akka nurraa fagaanne maal jettaan? Zaad Podcast ammoo miidiyaa keessanii cinaa dhaabadhaa waan barbaachisu hundaaniyyuu deeggaruu ni hin dagatinaa isiniin jedha. Sagantaan kana ammaa achi qabattee dhuftaa? Hostiin siina fakkaate. Inshaallah rabbiin nama sallame. Inshaallah ergaadhaan baay'ee dhimma dubartootaa irratti silaa dhiirinaa sa'u ture. Shawara qofatti silaasii wal ga'ee dhimma dubartootaa sa'uu qaba. Garuu bakka isaan itti ol fuudhan irratti qabnee achitti sirriin jirtanii bakki tun bakka kanaa jechuudha. Baadillees taa'ee jira. Anillee falmaa warroota dhiiraa ta'es. Inshaallah sagantaa biraa keessatti dhimmi dhiirotaas hin dhufa. Gaafsa waan ta'etti sulaallaa. Ani waan baay'ee isin deeggaraa jira. Isillee gargaaraa jira. Tammoo maaliin akka na gargaartu ilaala. Sagantaa keenya asuma irratti goolabnaa. Inshaallah sagantaa Zaad Podcast hedduutu jira waan ta'eef ittiin bohaaraa akkasuma keessummaawwan garaagaraa isinii qabadhee dhufa. Akkasuma rahmuunis sagantaa garaagaraa isinii qabattee dhiyaatti inshaallah. Nama fiixa bahu rabbiin haa godhu. Nama galma barbaachisu gahu rabbiin haa godhu. Isinis dhageeffatanii anis dubbadhee isinis dubbattee rabbiirraa كأجريت كيد ربنا وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وني قول بدون جرا أني قول بيجر. قول بدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاد بودكاست. زاد.